¿Cómo está? Come on. You come. Basta. Down. Basta. Mire, Paul, ¿cómo andan ahí? Kottu bakka kiyyuu koo kottu. Kiyyuu kottu. Kottu. Daandii achiin kottu deema bakka. Kotta bara. Kotta. Siwana Shewante. Nan. Bisa. Ano, mura-mura na siya ang palagat. One of Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatuun jedha. Keessummoonni abbootiin amantaa, hiriyoonni fi jaalattoonni Acee akkasumattis daa'immoonni har'a guyyaa kanaan akkan isin jidduutti argamu kan naa ta'e
karaa fi bidiruu ta'ee abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo goota jaalalaa qulqulluu amanamaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye goota ija barbadaa maqaa Aceetiin baga wal argine baga nagaan dhuftan galatoomaan jedha. Egaa ka'umsi koo fi ga'umsi koo waaqaa gaditti Acee ta'us har'a kan qaamaan isin jidduutti argamuuf kan aarsaa guddaa kaffalan Dr. Awwaliin galatoomaan jedha isinis naa galateeffadha. Egaa har'a asitti kan argamne waa lamaa fi inni guddaan Dr. Awwal seenaa Acee fiilmii isaa hojjetanii bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarsanii akka ijaa fi gurra uummataa bira ga'u kan godhan isaanidha. Isaan wajjiniin garee isaaniitiin ammas irra deebi'uun galatoomaan jedha naa galateeffadha. Inni kan biraa akkuma beekamu gaa Aceen duuleen du'usi itti fufaa bara baraanii nutirree yoo dabarre isaanis akkuma dubbatan seenaan isaa dhalootaa dhalootaatti hin darbaa. Kun immoo kan itti fufsiisnu yoo har'a nuti hojjannedha jennee walitti dhufuudhaan faawundeeshinii maqaa Aceetiin dhaabneerra biyya keessatti akkuma beekamu waggaa lammaffaa isaarratti awwaardiidhaan calqabneerra itti aansuudhaan immoo godina Booranaa bakkee mi'oo jedhamutti piroojeektii bishaan baasuu calqabneerra. Bishaan sun nu baheera milkii gaarii dhageenyeerra inni manas jirudha kan inni sun hojjetame. Gara fuulduraa immoo bishaan sun yoo ba'urree uummata biraan ga'uu dirqama waan ta'eef isinis maqaa Aceetiin akka na bira dhaabbattanii akka nu bira faawundeeshinii Acee bira dhaabbattanii akka uummanni itti fayyadamuuf isinis akka seenaadhaaf akka seenaatti maqaan keessan akka ka'u adaraan isiniin jedha. Inni kaan egaa Aceen yoo darbees qaamaan nu biraa darbee yaadaan keessa jira. Har'a kanatti qabamne maqaa isaatiin inni odaa keenya gara fuulduraatti Oromoon hundumtiyyuu akka tokko ta'uu abdiin qaba maqaa Aceetiin dhiiga Aceetiin dhiiga qeerroo fi qarreewwan wareegamaniin ammas wareegamaa jiraniin gara fuulduraa immoo akka dhiigni irree hin gannamne amantii qabnuun waaqaa kadhannuun jedha. Inni dhumaa dhaamsi koo dhumaa Aceen yoo darbees qaamaan nu biraa darbee dhugaa isaan arganne. Akka dhugaa isaa argannu hundi keessanuu amantii qabdanii waaqanuu kadhaa dhugaan ilma waaqaa ta'edha Oromoon galatooma. Hawaasni as magaalaa Osroolaa akkasumas bakka fagoodhaa dhuftan manguddoonni Oromoo dargaggeessi qeerroon qarreen abbootiin amantii hawwootiin amantii haadholii kabajanii hacaaluu kabajanii asitti guyyaa irraa kan waan dhufu argamtaniif baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Waa'ee fiilmii ammatti wanti baay'ee jechuu barbaadu hin jiru. I think osoo fiilmii ilaalleetiniin san booda gara deebi'eetiniin xiqqoo waan tokko haala fiilmii kana hojjechuu keessa wantoota turanii akkamitti yaadni kun ka'ee hiikaan isaa maa inni gara fuulduraatti ammoo hojiin kun akka itti fufu wanti gochuu qabnu maa inni wanta jedhu waan tokko akkaaseetiin wajjin haasofna. Hafteen nama tokko ammoo haala kamiin yoo irratti hojjetame bakka gahuu danda'a wanta jedhu irratti xiqqoo mari'achuun barbaachisaadha. Osloo kana artistoonni Oromoo baay'eetu jira. Akkuma beektan artistoonni Oromoo qabsoo Oromootiif utubaa guddaadha. Osoo silaa hooggantoonni siyaasaa keenya haga artistoota keenyaa jabeenya qabaatanii kutannoo qabaatanii silaa Oromoon har'aas hin jiru ture. Akka sabaatti garuu hagamta akka isaan kabajnaa hagamta akka isaan galatoomfannaa wanta jedhu irratti illee gaafii qaba. Meeshaan sanillee kaafneetiin waan tokko hin mari'annaa. Gara guddubaatti deebi'eetiin isa san kaafneetiin haasofna. Inni lammaffaan kan kaasuu barbaadu hiriyaan manaa kanatti fayyadamee akkuma reefu ka'ee wanti nuti jalqaba gara Awurooppaatti dhufuuf saganteeffannee fi dhimma Hacaaluu kana irratti mari'achuu fi fiilmii kanallee promoot gochuu fi haa ta'u malee akkuma yaadattan torban dabree Dr. Ali Birraa utubaan aartii Oromoo boqotanii jiru.
Dr. Aliin akkuma amma jedhame aartii Oromootiif bu'uura. Muuziqaa Oromoo keessatti sabni biraallee muuziqaa Oromoo haga tokko kabajeetiin ilaaluu akka danda'u dukkana dur keessa ture san keessatti jechuudha. Zamanuma saniyyuu hojiin inni hojjetaa ture sagaleen isaa saba biraa birattis uummata addunyaa birattis muuziqaa dhagahamuu danda'u hojjetaa ture. Haacaaluunis artistoonni adda addaa sanii as kan bahaniitiin dalagaa guddaa hojjetan fakkeenya isaa arganiiti. Namni kuni galata guddaa akka sabaatti nurraa qaba. Hojii guddaa hojjetanii, hojii nama boonsu hojjetanii, hojii fakkeenya ta'u hojjetaniitiin boqotan. Yoo jiraatan akkasitti hojii hiikaa qabu, hojii saba boonsu, hojii namoota baay'ee irratti kaka'umsa guddaa uumuu danda'u hojjetanii waan sabaaf ta'u hojjetanii sabaaf dadhabanii yoo boqotan suni jireenya hiikaa qabudha. Dr. Aliin jireenya akkasii jiraatanii nurraa godaananii jiranii rabbi isaan jannata keessa haa kaa'u. Gara boodaa walitti deebineetiin waa'ee fiilmichaa haasa'uu dandeenya. I think ammaaf kan warra dhaabaa ulfaadhaa galatumaas jechuudha.